kana malee ani isin guutuu Harargee duraan Harargeen ja'a amman jiru isin 4 fi 5 waan taataniif saniifuu sa'a sirraa isinirraa jijjiiree taphachuu danda'u sa'a hin jijjiirtu guyyaa jijjiirtu TikTok irraa gumnaa ittiin saftii ganama subii indaam asirratti Afrikaa daansiin taphadha asirratti wallee bana dheechuu geema dhiisee ganama irraa qabee hanga galgalatti eega sodaa jechuun kabajaan sodaa isinitti fakkaatte hai bikka ati irraa dhufte irraan dhufe anis yoo onneedha jechuun hunda keetu achii dhufte achii dhufe walii gabbaan jechuudha. Wallahi obsina biciisan arra silaan obboleessa qabaadhe wallahi muniraan noo dhageeffadhu silaan arra obboleessa takku qabaadhe miidiyaa kanarratti namni hundi kakee hundi kadhaluu deemu hundi kasarii godhatu deemu hundi kageemi taphatu hundi kawaa hundi qabatu hundi maakuma bar as deemu maakii achi deemu maakii rakkadhee bar isaan jidduutti andi wandimma binoora izaaree akkana irratti godhatan miidiyaa kanatti hundi keessan jechuudha. Angaruu firraan isin dhorka amma booda wallahi firraan isin dhorka. Alani media rate sen alani dhaggeeffadhu alaniin akka duraan haasoo itti haasai naarsan waan hin jedhu bar politika kana waan dubbachuu qaban oomfachuuf maakii fayyadamuu qabani daddabochi na'amana sa'a jijjiiree uni dhiisan na'amana nin dhiisa yoo kanaan dhuftan jechuudha. Tole. TikTok narra gubu mana isa TikTok gubna yoo jan TikTok dhaqee narra gubu jechuun bara akka nama najeesanitti furadhaa bar Munira. Hay maali akkana nama jibbuun isaantu na jibba moo ana isaan jibba. Ajandaa kanaan wal qabsiisuun maaliif barbaachisi jamar isii hin beeku follow walitti hin qabnu nama follow walitti hin qabneef nama hin beene je TikTok guyyaa kiyya hin jijjiiruan. Arras borus hin jijjiiru guyyaa. والله لازم نجيب جرجويا إن شاء الله خدوه إقل جيمو ما هو تبى دويو برباجسة تقولي سن تايت نكستي نينج أفراني سنين جبر هاي جيمي تو كودا جيمي تبتا جيمي لا جيمي دو مايكي سنين جن يعني منيرانا دي سنين فتاة إلين كنينا في إسيبر إن شاء الله بيجو غورون أبدا أني دنتا كسين كبان أن جست فتا زناب جيمي خنا تبى شو دي ماله بولا لك أبدا منامني متني سأدا الكلجنا يون إفرا دربنا من ماجرات واني سنيجالي إفرا دربي جتشو يو أكاسي سني فكاتي اللي هاي طلع رورون بايت تبى ربو jara keenya Oromootiya waltu tokkonis gaarii miti guddaan guddatti beekee xiqqaan xiqqatti beekee obbolummaa rabbiin yudduu jira wal kabajuun bifa tasgabbiitiin wal dhaggeeffachuun gaariidha wahuma haasawanii fixan gizee hunda lola godhaa ooluunis gaarii miti ilaameedhaaf ilmi namaa yoo wal mari'atee waan takka waliif gala waan suuta walii galuu dandeenyu irratti miidiyaa dhufnee shoorarkaa kaayaan oollu micootuni yoo tana guutuu waan gaggeeffamaa jiru namuutu quba qabnaa miidiyaa kanarratti jechuudha. Sanumarra dhaabbannee amma geemiin tun tanaatanii gidduu dhufte jechuudha. Kanaafuu geemii ta dura qabattee faaya jiruuti eega jenne dhuga faaya jiruuti anillee qubaan qaba. Haa ta'u malee har'a maayikiin sa'aa jirjiiree jette maayikiin dhiyoo tana natti himtee turte hidduutti inni irraanfadhee jette jechuudha. Inni irraanfadhee jirti geemu sanuu jette guyyaa tokko qofa mucaan tokko natti himee isii miti nama biraan natti himee sanumaa kootu jeeqanii yaamin dhufne jette. Guyyaa san qofaan dhageette san dura foolos walitti hin qabnu isiis hin beeku jette isiin. Kanaafuu beeytee beekaa osoo beektuu hin beeku jettuus beektuus beekuu baattuus sarrabbiif isiitu wal gaafata tuni rakkoo biraan qabdu yoo ka wal dhageenyu taate. Kanaafuu maayikiinis Oromoodha faaya jiruutis Oromoodha nu hundinuu Oromoodha. Oromoon maayikiidha yoo kan dhufeetes dhuftee kannitiif. Ta maayikii kannitee faaya jiruu yoo feete dhayitee kannitiif. Tuni dirqama namni keesha namaa keessa seenee namarraan fuudhu ni dhagaamami. Kanaafuu jara keenya miciyyoon tuni dhugaa rabbii dubbachuuf maayikiin nama nuti gartee nurra xiqqaati inni ji'a ooluunis gaarii miti yaaqi gorsuu qabna ilmoo nurra daa'imaatii nama gorsa nurraa fudhatu ilma namaa tokko gizee hunda itti dunneetuma itti lolleetuma gaaratti ariyaa ooluun yaaqi waan kanaa kun jibba dhiyeesseeti jaalala fageessa waan kanaatu wal hammeessuunis gaarii miti faaya jiru obboleettii teeti dhaqastee ati Harargee yoo si kannuu baattees waan rabbi sii qoodeen dhabdu Oromoo kutaa kudha takka guutuun si jaalatte Harargeenis ji'uma tokko malee hundaan. Dhaggeeffadhu namni naannessan nama yaammadhee nuti nama yaammanne bar nuti nama just asirra teenye koot na bira dhuftamoo isii bira dhufte namni nu lameenu tokko bar nuti silaa amma dhaggeeffadhu waan tokko as biratti silaa nuti maallaqa barbaanneetiif geemii kan taphachuu barbaanne akka isaan soddaa waliin deemanii
Amaara waliin taphatanii Amaara waliin taphannee shakkalan nabar nuti yoo shakkalachu ta'e namni waliin taphatee geema kam namni dur Oromoo waliin taphattee beekti nu malee eenyu waliin taphatee beek namni gama goruun qabu isa ana bira goramoo isa bira goraa adda wallaalee jidduu keenyatti taa'aa jira namni jechuudha. Geemii faniidha kun. Haay. Namni Oromoo waliin taphatee jira mee hin jiru bar. Nuti just fataadhaaf taphatu jira. Garuu erga akkanatti arrabniinis dhufee maalis dhufee ani sa'aa jijjiireen jiraaf kuni kabajaadha silaa beekee sa'aa jijjiireef sa'aa shaniitti haa taphattu. Guyyaa jijjiirreetti guyyaa daqiiqaa 30 taphatti miti. Daqiiqaa 30 guyyaan guutuu maaliif barbaachise? Daqiiqaa 30 taphatti bar daqiiqaa 30 hin guutu jechuun geemiin sun. Geemii ammas ana qofa argite geemii namni 5 nama hedduu geemii taphatu jira bar nama hedduu ammas geemii qaba miti. Ana qofa argite isiin. Bakka namni kun jala callisuu jammataa gubbaa nama bo'uun bareedaa miti. Akka ati dubbachuu dandeessu anis dubbachuun hin danda'a. Akka isin dubbachuu dandeessanii hin dubbanna nutis garuu nama hundaaf deebiin kan nu jennee callisna malee sodaa isinitti fakkaatiin an takka nama sodaadhu kabajuu malee kabajaa namaa qaba malee wallahi jireenya kee ilma namaa takkitti isi isha alla takkitti isin sodaadhuan kabaja garuu kabajaan yoo daangaa dabartee moo hin fokkoti waan ajandaa hin taane ajandaa godhatu na cabsuu fi jechuun maal jechuun geemii daqiiqaa 30 namni na cabsuu deema jee akkamii viidiyoo waraabara mee maayikii oh my goodness. Isi me video kana jala kaasu diddeetti na bilbilte keessan na jala kaasu diddee jetti me dhaabbadootti tasgabbaa'e. Isi me geeffadhu na jala kaasu diddee amma ati sa'aa qayyartee fi bar sa'aa bilbila. Haa isi jala kaasu diddee silkii nama 150 bilbila eenyutti hin beekee eenyu kaasa. Kun na jala kaasu diddee jaanii himatu hin qabdu. Osoo duraan walii bilbilee jiraate isi jala kaasu diddee silkii isi beekee silkii tiyya hin beektu jettee fudhachuu danda'u qaba. Qabdi malee waan daleedii beekti na jalaan kaasne itti miidiyaa teessee haasa'u jechuudha. Abbaan fedhe waan fedhe haasa'u. Abbaan fedhes waan fedhe haaja'u. Garuu geemii guyyaa hin jijjiirru. Isinii ta'a. Faamilii maal jettan? Guyyaa hin jijjiirru faamilii. Yaada kanadha. Sa'aa jijjiirre. Guyyaa guutuu namni geemii guyyaa guutuu taphachuun deemtu sa'aa guutuu taphachuun deemtu sa'aa jijjiireef kunuu kabaja malee sa'aa isiin taphattu irratti geemii seenee taphachuun hin danda'anis wanti nagootus wanti walgoonus hin jiru yoo na arrabsuu taate malee arrabni duris arrabsame waan hin dur jaame caala hin jaamu si jammar harargee yoon tuffadhe egaa bar harargee yoo kan hin tuffadhu taate akka yaada keessanitti harargee tuffatti waan harargee ta'eef jetteemi yoo haalin harargee tuffadhu ta'e guyyaa kan jijjiiru narraa eeggachuun sirra hin jiraatu ture. Sa'a kan siif jijjiiru narraa eeggachuun sirra hin jiraatu ture. Erga na jibbitan takiin hin feeruun isiin keessaa bahuu qabdi. Erga jettaniif narraa waa eeggachuun qabdani bara. Maa narraa eeggattan duba guyyaa fi sa'a an diina keessa yoon ta'e. Diina teenya nu cabsuu deemte erga jettaniifu guyyaa sa'aas narraa eeggachuun qabdani bara. Akka diina na laaluu qabdani bakka. Alla kana garuu ya rabbi keenya akka uummataan isa ana akka diina keessanii mi an diina teessanii akkasitti isin arra barsilaa yaaddan jechuu ani jechu harar guma keessaan beebar akkana narra duultanii ganama galgala arrabstanii akkas na gootanii isi baraana galabbatanii isi na gubbaa godhanii na arrabsan jechuu guyyaa geemii wardaan taphatteellee geemii wardaa hafte osoo wardaan na arrabsi wallahi jechuu wardaan osoo waa takka naan hin jeen isaanummaan jechuun anuma arrabsu waan barbaadaniif geemii wardarra hafte jaanii arna arrabsan gaafsanis jalaan callise gargaarsa dheengaddarra hafte jaan na arrabsan jalaan callise gargaarsa gaafan gargaarsa immoo gargaarsa isiin gargaaruu qabdu mubaaraktu gargaaruu qaba dhalaan nun bulchitu hattuudha jaanii na arrabsan haaya jee akkam haa ta'u aara Oromoo dhagaame dubbumatan hundi keessanuu dhagaame maal haa ta'u mee anamma badduun yeroo yaa rabbi. Me mataka akka Oromoo siif himume waan me na dhagaye maayikii me fedhii isaanii gaafadhu me maal feetan akkam akka isinii ta'uu feetanii jimme fedhii isaanii gaafadhu me fedhii isaanii sirriitti hojjettaati fedhiin isaanii maal ture gaafadhu dhaggeeffadhu fedhii egaa ilma namaa tokko bara maaliif akkasii xamadan maaliif Munira wanta kastiimu ani yoomillee ta'u fedhii gaafadhee nama namaa hojjetu maaliif kiraa manaa narraa qabaniin kan fedhii isaanii gaafadhee fedhii isaanii hojjedhuuf hundi haara haa Munira ajaa'iba qabda akkam
Dua kam gona. Ay dua me kam gona rakkanne banne rakkanne. Niyyanii ni niyyisiisa. Isin jidduu rakkanne bannuti. Isaan hayyanii ani immoo ni niyyisiisa taa'ee akkamatti jechuudha. Kalaas ndaam amma geemii viidiyoo poost godhan hin goone ture. Tiktookii kana gubaa gaafsa walitti gabbaana jechuudha. Tiktookii hin gubnaa isin guyyaa san geemii hin taphatu tiktookii gubataa ittanii. Okay. Guys, gaafa tiktookii kiyya gubate ani Oromootiin dubbitan isa nama biratti miti jechuudha. Wallaahi laazim. Wai qiyamu mata ya bulayen kiye. Me masa fo miti to bulayen kiye. Assalamu alaikum. Sa'aanin jijjiira jeeba dhaabbachuu danda'u qaba. Waalaikum salaam. Guyyaa jijjiiruu qabdi. Geemii guys duraa fi bar. Amma dhaggeeffadhu big famous yoo taate geemii taphatte amma namoota hedduu kumaatamaan kuma dhibba meeqaan lakkaa'attee kaba taphatu taate dhugaa namni gama garuu qabu yoo irra qabatee hin dabbara nama hundaa beekas waan ta'eef irraa dhaabbatta jechuudha. Sini galee amma geemii 5-6 taphatamu jira. Halkan takkatti wallaahi saftii an naman hin beene faa geemii beellamaa taphatuun arkendee geemii beellamaa maali namni akka geemii beellamaa taphatu jee dur hin jiru namni 4-5 geemii beellamaa halkan takka taphatu jira. Khiyya maaliif nama ajabsiisanuu ibsaa waliin taphadha bar. Ibsaa waliin taphadha bar kuni bar geemii jaalaati bar. Diinaa miti bar mucaa ilma Oromooti bar anis ilma intala Oromoo innis ilma Oromoo isa waliin taphadha bar. Kun geemii namni hundi ajaa'iba itti qoofaltanii zanaafataa itti jettani malee kun kanama itti arrabsanii takkiin wanni itti jaani miti. Silaa geema fedhii wanti keenyaaf jiran nama biraa waliin taphachuu hin danda'a bar geemii. Hai. Dhufanii kabajaan dubbisu osoo danda'anii arrabni hin barbaachisu. Sa'a jijjiirana guyyaa jijjiiruu qabdi sa'aan jijjiirtu yoo guyyaan jijjiirre tiktookii siif gumnaa. Amma sa'a jirtee mi maaki. Xeewwatti addara ta'uuti laata tiktookii kanarratti. Amma sa'a jirtee amma sa'a jirtee mi dubbadhu mee dubbadhuti sa'a jirtee mi. Dhiisi sa'a jirtee mi ma. Waan fi. Amma sa'a jijjiiree bar nuun taanee sa'aan jijjiiruu qabdii dabar. Ani bar kan hin jiru namni fooloo nan goone namni fooloo walirraa hin qabne tokko kasaa'iba walitti hin ta'in kan waliin dubbisne tokko hojii akkamittiin guyyaa jijjiiraan. Hai. Wanta kana okay sa'a jirtee miti. Khalas okay eega sa'a jirtee. Eega sa'a jirtee mee dubbiin tun haa dhaabbattu yaa maayikiiti jemee keeyyatti Oromoon mee dubbiin tun haa dhaabbattuuti. Dubbii tana kan qabbaneessina dubbiin tun laal keessatti dheeratte amma wanti xiqqoo taatee kaateemi keessatti dheeratte bakka biraa nu geessitiiti. Dubbii eega jirtee mee dubbii tana sumarra yoo dhaabnee bishaan itti naqnee faayaa jiruutis yaamne. Dantaa keessanaan sannan dhibu. Mee ijoollee nama dhagayeeti. Faayaa jiruutis yeroo godhaa haa dhuftu. Lakkoofsi tokko haa dhuftu ijoolleen tun. Zaamalee guyyaa jijjiirin. Faayaa jiru naman tokko jalaa gabbaa. Bari isii caala deeggartoota isii garee isii caala warri gastii gubbaa taa'ee dubbatu bar. Deeggartuu waan isin lamaan wal taanaan deeggartoonni si waan takka waan fidan hin qaban. Wahuma takka waan fidan hin qaban deeggarsi. Rakkoon hin jiru. Sababa si barbaadanii bar faayaa jiruutii fi miti. Faayaa jiruutii fi miti sababa si barbaadanii atis ni beeyta waan itti harkaas qabanii dhiisi. Wanta kafahami way fahamtami easy CVC wal fidin kalas eega arabni dullu kunura gekke faaya jiruuti sun mana khiyanati fidina fidini nam tokko nu guys isin gayyaasi ragaxaan eegalina nama okay obsana bicisitanii jirtan amma ragaxaan nutti hin eegale kalas omanti laalte mira keessa eegale hai de Ajandaan goyina dhiisaa uummanni kanatti lallaba. يا ربي